Balaa guddaa yookaan gadda guddaa yuunivarsiitii madda walaabuu magaalaa Roobee keessatti argamu mudate yommuu ilaallu balaan kun kan mudachuu danda'e naannoo godina Arsii Lixaa aanaa Daabbaa iddoo addaa Warshaa Sabsibee jedhamutti kan ta'e yommuu ta'u, warshaan Sabsibee kun yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo baay'ee namoota baay'ee jechuudha nu jalaa fixaa tureera jechuudha. Ajjeesaa tureera. Namoonni baay'een balaa konkolaataatiin iddoo kanatti dhumataa turaniiru jechuudha. Balaa konkolaataa kan ka'e iddoo kanatti dhumataa turaniiru. Gadda guddaan yeroo baay'ee nutti dhaga'amaa jira. Kanaaf iddoon kun osoo fala argatee baay'ee gaariidha jechuudha. Osoo fala argatee baay'ee tokko gaariidha. Osoo murtee argatee osoo fala argatee baay'ee gaariidha jechuudha. Yeroodhaa gara yerootti gadduu malee waa'een iddoo kanaa fala argachaa hin jiru waan ta'eef beektota baay'eetti dhabaa jirra. Hayyoota baay'eetti dhabaa jirra. Namoota baay'eetti dhabaa jirra. Nama baay'eetu iddoo kanatti dhumataa jira. Du'i ilmi namaa ammoo baay'ee garaa nama nyaata jechuudha. Du'i ilmi namaa baay'ee garaa nama nyaata. Qabeenyi baay'een iddoo kanatti badaa waan jiruufi osoo iddoo kana qaamni mootummaas ilaalee iddoo kana osoo furmaatatti laatee baay'ee gaariidha jedheetan yaada jechuudha. Kanatti aansuudhaan immoo sagalee waaqayyoo tokko walii wajjin ilaalla. Namni golgaa waaqayyoo isa hundumaa gararraa keessa jiraatu gaaddisa isa hunduma danda'u jala hin buufatadhee sagalee waaqayyoodhaa dubbata jechuudha. Yaa namoota yeroo hundumaa gaaddisa bobaa waaqayyoo jala jiraachuudhaaf qophaayaa. Yeroon itti lafa kanarraa darbitanii beektanii waan ta'eef gaaddisa bobaa waaqayyoo jalatti jiraachuudhaaf yeroo hundumaayyuu qophaayoo ta'a. Itti dabalees akkas jedha. Waaqayyoon ani kooluu sitti galeera. Ati masaraa kooti waaqayyoo koo isa ani amanadhuudha in jedhaaye. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf waaqayyotti namni kooluu galee balaan isatti dhufus rakkinni adda addaa isatti dhufus gara dhaqu beeka. Iddoo dhaqu beeka. Dursee namni waaqayyotti kooluu galee jechuudha. Kanaaf dursinee osoo waaqayyotti kooluu gallee baay'ee gaariidha. Tasa lafa kanarraa fudhatamuu dandeenya waan ta'eef. Akkasumas itti dabalee ammas lakkoofsa irratti faarsaa daawwitii 91 lakkoofsa irratti akkas jedha. Kiyyoo namni siif kaa'e dha'icha nama si balleessu irraayis waaqayyo si oolchaa'e. Waaqayyo akka nu oolchuuf lubbuu keenya, eenyummaa keenya, jireenya keenya yeroo hundumaa isatti kennee osoo manaa baanee baay'ee gaariidha. Manaa bahuu keenya dura jireenya keenya waaqayyotti kennachuun baay'ee gaariidha jechuudha. Akkasumatti dabalee lakkoofsa irratti harka isaatiin si golbobaa bobaa isaa jalattis kooluu hin galtaa. Amanamummaan isaa fi gaachanni isaa masaraa siif hin ta'u jedha. Akka waaqayyo harka isaatiin nu golbobu, waaqayyo bobaa isaa jalatti akka nu tiksu, isa jalatti kooluu galuun baay'ee barbaachisaadha. Akka inni balaa adda addaarraa waaqayyo nu oolchu, rakkina adda addaa jalaa waaqayyo akka nu oolchuuf waaqayyo jalatti kooluu galuun baay'ee barbaachisaadha. Itti dabalees lakkoofsa irratti akkas jedha. Wanti halkan nama sodaachisu, xiyyi guyyaa namatti gadi dhiifamus sin sodaachisin jedha. Yoo maal taate waaqayyo jalatti kooluu yoo galte sodaa tokko malee baatee galta jechuudha. Sodaa tokko malee deemuu dandeessu jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf jireenya keenya guutumatti waaqayyo kanatti hodhu jennee kennachuu qabna jechuudha. Isatti hodhu jennee yoo kennanne yaaddoo malee, shakkii tokko malee, maalan ta'aa tokko malee baanee galuu dandeenya jechuudha. Yooma waan tokko balaan tokko yooma nu mudate illee jireenya keenya waaqayyooti kennaneerra waan ta'eef lubbuun keenya eessa akka deemtu waan beeknuuf sodaa hin qabnu jechuudha. Yaa obboloota koo erga duutanii booddee erga lafa kanarra darbitanii booddee lubbuun keessan eessa akka dhaqxu hin beektanii yoo ta'e baay'ee sin gaddisiisa. Baay'ee keessa hin cabsa. Namoonni kunniin namoonni har'a darban kun gooftaa qabaachuu danda'u, qabaachuu dhabuu danda'an. Xumurri isaanii, dhumni isaanii maal ta'inna laata kan jedhu baay'ee nama yaaddessaa jechuudha. Dha'icha dukkanaan namatti dhufu dhukkuba adeemaa saafas nama balleessu hin sodaatin jedha. Kanaaf dha'icha ta'uu danda'a, dukkana ta'uu danda'a, dhukkuba ta'uu danda'a. Wanta sitti dhufu hin sodaatini. Maal godhire jireenya kee waaqatti kennadhu.
yoo jireenya keenya waaqatti kennanne waan hamaa nutti dhufu sana hin sodaannu jechuudha. Yoo dhufe iyyuu homaa nu gochuu hin danda'u harka waaqayyoo irra waan jirruuf. Kumni tokko si bukkeetti, kumni kudhanis gara mirga keetti hin kufu. Mirga keetti yoo kufan iyyuu wanti hamaan namatti dhufu sitti hin dhufu. Sababbiin isaa jireenya keenya waaqayyotti yommuu kennannu hamaan namatti dhufu, badiinsi namatti dhufu suni sitti hin dhufu. Achuma keessatti waaqayyo si oolchuu danda'a. Rakkinuma sana keessatti waaqayyo si oolchuu danda'a. Balama sana keessatti waaqayyo si oolchuu waan danda'uufidha jechuudha. Yesuusidhaaf galanni haa ta'u. Lakkoofsa 7 irratti immoo 7 irratti immoo akkas jedheetu dubbata. Isuma kana jechuudha. Kumni tokko gara mirga keetti, kumni tokko gara bukkee keetti, kumni kudhanis gara mirga keetti yoo kufan iyyuu wanti hamaan namatti dhufu kun sitti hin dhiyaatu. Eeyyen waaqayyo waan si oolchu, waaqayyo waan si gargaaru, waaqayyo waan si golboobu sitti hin dhiyaatan jechuudha. Lakkoofsa 8 irratti immoo iyyuu akkas jedhee dubbata. Ati garuu ija keetiin ilaaltee gatii warra jal'ootaaf baafamu hin argitaa. Kanaaf waaqayyo jal'oota yommuu adabu, jal'oota wajjin adabamuu jala si oolchaa jechuudha. Namoota badii qaban waaqayyo yeroo adabu, namoota badii qaban sana wajjin akka hin adabamneef waaqayyo si oolcha. Yoo maal goote dursitee jireenya kee yoo sitti kennate jechuudha. Dursaa obboloota koo jireenya keessa waaqayyotti kennadhaa. Lakkoofsa 9 irratti immoo ati yaa waaqayyo ati isaan kooluu itti galuudha jetteetta. Isa hundumaa gararraa jirus iddoo kooluu itti galu itti galtu godhatteerta. Kanaaf isa waaqayyo isa hunduma danda'u sana iddoo kooluu itti gallu, iddoo itti boqonnu, iddoo itti dhokannu gaachana keenya osoo godhanne yeroon osoo qabnu, osoo yeroon nurra hin darbin, osoo yeroo qabnu osoo kana goone baay'ee gaariidha jechuudha. 10 irratti lakkoofsa 10 irratti immoo akkas jedhee dubbata. Wanti hamaan sitti hin bu'u, dha'ichis mana keetti hin dhiyaatu jedha. Yoo maal goone, yoo jireenya keenya waaqayyotti kennanne, bara keenya waaqayyotti yoo kennanne, deemsa keenya yoo waaqayyotti kennanne, karaa keenya waaqayyotti yoo kennanne, waaqayyo oolchaa keenya ta'a jechuudha. Kanaaf jireenya keenya, karaa keenya, bara keenya waaqayyotti kennachuun baay'ee gaariidha. Lakkoofsa 11 irratti immoo karaa ati adeemtu hundumaa irratti akka si eeganii fi ergamoota isaa siif hin abboomaa jedha. Waaqayyo ergamoota isaa ergee karaa nuti deemnu hundumaa irratti akka nu eeguuf yoo barbaanne maal gochuu qabna? Karaa keenya, jireenya keenya waaqayyotti kennachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni karaa nuti deemnu hundumaa irratti ergamoota isaa abboome akka isaan nu eegan taasisa jechuudha. Ergamoonni waaqayyootiin eeggamuu yoo barbaadan, ergamoota waaqayyootiin eeggamuu yoo barbaadan harka waaqayyoo jala of galchaa. Harka keessa waaqayyotti kennadha. Lakkoofsa 12 irratti immoo akkas miilli kee dhagaatti akka hin buunee fi isaan harka isaanii irratti si baatu. Balaan tokko yommuu mudatu balaa sanaan akka hin banneef, balaan sun si fudhatee akka hin soqneef harka ergamootaa irratti kuftaa jechuudha. Ergamoonni harka isaanii irratti si baatanii balaa sana jalaa butanii si baasu jechuudha. Balaa sitti dhufu sana jalaa butanii si baasu jechuudha. Kanaaf iyyuu maal gochuu qabna? Duraan dursinee harka keenya waaqayyotti yoo kennanne balaa nutti dhufu jalaa ooluu hin dandeenya jechuudha. Itti aanee leencaa fi mar'ataa irra hin ejjattaa, leenca saafilas fi jawwees inni dhiittaa. Hojiin sheexanaa sirratti hin hojjetu jechuudha. Hojii sheexanaa irratti situ abootti qaba jechuudha. Hojiin sheexanaa sirratti hin hojjetu. Hojii sheexanaa irratti situ aboo qaba jechuudha. Hojii sheexanaa aboo qabaachuu yoo barbaaddan duraan dursitanii jireenya keessan waaqayyotti kennachuu isinirra jira jechuudha. Waaqayyo hojii sheexanaa irratti humna akka inni isiniif kennu. Ati leencaa fi mar'ataa irra hin ejjattaa, leenca saafilas fi jawwee hin dhidhiitta jedhee sagalee waaqayyoodhaa dubbata jechuudha. Kanaaf aboo irratti argachuudhaaf, seexana irratti aboo argachuudhaaf maal gochuutu barbaachisa? Duraan dursinee harka keenya waaqayyotti kennachuutu barbaachisa jechuudha. Duraan dursinee harka keenya waaqayyotti yoo kennanne inni seexana hamajaajii keenya daddafee miila keenya jalatti gadi dhiita jechuudha. Nus isarratti aboo godhannaa jechuudha. Lakkoofsa 14 irratti immoo akka jedha. Waaqayyo immoo sababii inni ana jaalateef anatti maxxanuufis ani isa nan oolcha, waan inni maqaa koo beekuufis eegumsa kootiin ol isa nan qaba. Waan Waaqayyoon yoo jaalattan, isatti yoo maxxantan inni isin oolcha. Eegumsa isaatiin immoo ol isin qaba.
eegumsa